Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya. Egaan guyyaa irraa immoo General Psychology Chapter 2 Part 1 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hirmaannaan keessan baay'ee murteessaa waan ta'eef VPN bilbila keessan irra jiru on gochuudhaan viidiyoo kana daawwadhaadha. Akkasumas viidiyoo kana like godhaa, chaanalaaf haaraa taatan subscribe godhadhaadha. More hirmaannaan keessan caalatti wantoota hedduu qabannee akkasiniif dhufnu waan nu kakaasuuf koomentii gochuu hin dagatiin isin jedha. Kallattumaan gara barnootaatti sisseessisa. Chapter 2 learning kan jedhu kan wajjin laallu ta'a jechuudha. Learning jechuun maa inni tokko tokkoon sirriitti wajjin laalla. Learning is the eye of the mind. Barnoonni ija sammuuti jenneellee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. So universal and distinctive characteristics of human beings is their capacity to learn. So universal and distinctive characteristics of human beings is their capacity to learn. Namni uumamaan dandeettii yookaan capacity barachuu qaba jechuudha. So meaning learning maal akka ta'e irraa kaasnee wajjin laalaa deemna. Learning is the relatively permanent change in behavior which is function of the prior experience or practice. Relatively jijjiirraa mala permanentii ta'e wayii jechuudha learning. Jijjiirraa amala relatively permanentii dha garuu which means namni konkolaataa oofuu barate tokko normally barateera. So guyyaa lamaan tokko waan oofadda kuteef konkolaataa oficha hin dagatu jechuudha. So amma waggaa tokkollee hin dagatu jechuudha. Wanni sun adeemsa keessa hir'achaa illee deema malee guutumatti hin badu jechuudha learning sun. So relatively permanent change in behavior dha. Kanaafiyyuu learning jechuun relatively permanent change dha. Jijjiirama amala dhaabbataa ta'e wayii relatively dhaabbataa kan ta'e change in behavior jijjiirama amalaati jechuudha. Depend on experience or practice. Experience keenya irratti yookaan immoo shaakala nuti taasisne practice keenya irratti kan hundaa'udha jechuudha learning. So the learning is not directly observable. Amma asirratti wanni nuti hubachuu qabnu learning not directly observable but manifests in the activities of the individual. Barachuun yookaan learning kallattiidhaan kan mul'atu osoo hin taane activity nuyi hojjennu irraa kan mul'atudha. So gochaa namni tokko agarsiisurraa kan mul'atudha. So amma immoo characteristics of learning amaloota learning wajjin laalla jechuudha. Jalqaba irratti continuous modification of behavior throughout life. So continuous modification of behavior gaafa jennu dhalannee haga du'aatti namni barachaa deema jechuudha. So continuous improvement, continuous modification of behavior jechuudha. Jijjiirraa mala walitti fufaa ta'e dhaloota kaasee haga du'aatti iddoo hedduutti barannaa, mana barnootaatti ni barannaa, hawaasa keessa jiraannu irraa ni barannaa, jireenya irraa ni barannaa, wantoota hedduurraa baranne jechuudha. So inni kun kanaafiyyuu amalli barnootaa inni tokko continuous modification dha. Inni kan biraa pervasive. It reaches into all aspects of human life. Aspektii dhala namaa hundaa kan tuqudha jechuudha. So iddoo garagaraatti barannaa, waan hedduurraa barannaa, aspektiiwwan keenya hundayyuu kan tuqa jechuudha. Mana barnootaa qofa deemnee kan barannu osoo hin taane learningin aspektii dhala namaa hundaa kan of keessatti qabatedha. It involves a whole person. The whole person gaafa jennu socially, emotionally and intellectually namni ni barata. Through time modify ta'a. So emotionally ni barata, intellectually ni barata jechuudha. Often a change in the organization of experience. Kan jechuun immoo experience nuti duraan qabnu tokko osoo hin baratiin fakkeenyaaf namni fayyaa baratu tokko fayyaa sana osoo hin baratiin dursa experience qabu wayii ni jira. Egaa barateen booda immoo reorganize godha jechuudha. Organization experience duraan qabu isa waa'ee fayyaa irratti amma immoo egaa barateen booda organization inni
fayyaa irratti qabu experience sun ni jijjiirama jechuudha change ta'a. So responsive to incentives baay'ee responsive dha barnoonni yookaan learningin incentive dha, which means gaafa waan tokko badhaasaa barsiisne dandeettiin barachuu nama sanii baay'ee dabala jechuudha. Daa'ima tokko badhaasaa yookaan waan ta'e kennaa fi inni sun insentifoonni gireediffaa wantoonni akkasii sun barnoonni moor akka motiveet ta'anii barannu nu taasisa jechuudha. Akkasumallee learning is an active process and purposeful dha. Akkasumallee active process dha jechuudha. Passively baratamu jechuudha barnoonni, which means dhaggeeffachuu qabna actively, practice gochuu qabna, shaakaluu qabna waan ta'e, akkasumallee gaaffii gaafachuu qabna, hirmaachuu qabna. Isaan kun active process dha, not passive process. So barnoonni active process dha. It depends on maturation, motivation and the practice. Akkasumallee maturation irratti hundaa'a. Daa'ima waggaa 4 yookaan 5tiin kayitii fiiziksii kompleksii ta'e wayii kana qabachuu qabda jettee osoo itti agarsiiste qabachuu hin danda'an jechuudha. Maachuriin ta'an sababni isaas daa'imman sun qaamanis sammuudhaanis maachureshiniin bilchinni ni barbaachisa. Motivation ammallee kaka'umsa gaafa qabaannee barnoonni sun moor waan barannu san sirriitti akka qabannu yookaan akka understand goonu nu deeggara jechuudha. Akkasumallee practice nu barbaachisa. Waan tokko dhaggeeffachuu qofti gahaa miti. Practice gaafa goone kan sirriitti barannu. So inni kan biraa multi-faceted gaafa jennu kallattiilee hedduu qaba jechuudha learningin. Socially ni jira, intellectually, learning of practice, wantoota hedduu jira jechuudha. So principles jira, principles of learning kan jennutu jira. Individuals learn based. Principles of learning kan jennu individuals learn based when they are physically, mentally and emotionally ready to learn. Namni tokko qophaa'aa ta'uu qaba jechuudha barachuudhaaf. So seeraan barnoonni sun akka baratamu gaafa barbaadame when they are qaamaan qophaa'aa ta'uu qabna, mentally akkasumallee emotionally qophaa'aa ta'uu qabna jechuudha. Emotionally gaafa jennu like confidence wantoota akkasiisan fear sodaafanii jiru jechuudha. Fear wantoota hedduu jira. So emotionally wantoota hin barbaachisne ofirraa haqnee kan nu barbaachisan isaasanii qophaa'aa ta'uu qabna. Students learn based and retrain information longer when they have meaningful practice and exercise. Nichi kuni maalinni namni tokko waan tokko sirriitti baratee qabatee kan tursiisuu danda'u yoo practically barate. Practically fi akkasuma exercise gochaa yoo baratedha jechuudha. Practically jechuun waan sana argaa wanna barannu san theoretically osoo hin taane tuttuqaa gaafa barannedha. Learning is strengthened when accompanied by pleasant or satisfying feeling. Miira gaariidhaan gaafa baranne jechuudha. Feelingii gaariidhaan. Feelingii gammachuu ta'e wayitiin gaafa baranne learning keenya sun ni cima jechuudha. And that learning is weakened when associated with unpleasant feeling. Miira gadhee ta'e yookaan immoo miira gammachuu hin qabne gaafa baranne immoo barnoonni keenya sun dadhabaa ta'a jechuudha. So the other one is principle of learning jala things learned first create a strong impression in the mind that is difficult to erase. Wantoonni jalqaba baranne yookaan jalqaba argine maalinni sammuu keenya keessatti save ta'u jechuudha. Long memory keessatti save ta'anii dagachuullee haquudhaaf illee kan ulfaatu jechuudha. So kana jechuun wanna yeroo sana gaafa wanta jalqaba arginu sana sammuu keenya haaradha. Akkasumallee waan jalqabaati distractioniin hedduun hin jiru jechuudha. Which means namoota hedduu guyyaa tokko argina jennu namoota san keessa nama jalqaba ija keenyatti mul'ate yookaan nama jalqaba argine san sammuun keenya save godha. Sababni isaas gaafa isa san argutti distractionii hedduun hin turre waan ta'eef. So saniif jechuudha. Akkasumallee things most recently learned are best remembered. Isaan kun immoo wantoonni dhiheenyarra argine yookaan baranne yaadachuudhaaf salphaadha. Sababni isaas inni kun immoo
short memory keessa jennuchi kun time isaa gabaabaa waan ta'eef wanta dhiyoo argine waan ta'eef short memory keessa delete hin taane achuma keessa waan jiruuf yaadachuudha salphaadha. Garuu immoo waan jalqaba argine kun long memory keessatti without distraction save waan ta'eef erase gochuun ni cimayyuudhanuma. Principle biraa the principle of intensity kan jennu jira, which means principle of intensity implies that a student will learn more from a real thing than from a substitute. Waan tokko really irraa baranna jechuudha addunyaa kanarra koppisaa osoo hin taane waan qabatamaa sanarraa salphaatti barannaa. Individuals must have some abilities and skills that may help them to learn. Background irraa waan xiqqoo wayii qabaachuu qabna jechuudha. Waan sana salphaatti barachuudhaaf maal qabaachuu qabna? Ability wayii yookaan skill wayii. Which means maatisii godarraa osoo waa tokko hin beekin dhufneetuma basic maatisoota osoo hin beekin kan gubbaa sana dalaguu hin dandeenyu jechuudha. Which means freshman mathematics background elementary dha kaasee askuulitti barachaa waan turreef dalagne jechuudha. So isa sana dalaguu akka hin dandeenye taasisa jechuudha fakkeenya kan osoo fudhanne. So background irraa waan ta'e qabaachuun more advantage qaba. Things freely learned are best learned. Wanti freedom dhaan baranne seeraan baratamuu akka danda'an yookaan seeraan qabachuu dandeenya. The greater the freedom enjoyed by individuals, the higher the intellectual and the moral advancement. So wanti freely baranne salphaatti baratama jechuudha. Amma immoo wantoota learning influence godhan factors influencing learning faktoroota hedduutu jira. Akkamitti influence godhu maal fa'aadha kan jedhu wajjin laallaa jechuudha. So inni tokko motivation dha jechuudha. Motivation learning irratti dhiibbaa qaba. Namni tokko kaka'umsa hin qabu ta'e barnoota san baratee milkaa'uusaa carraan milkaa'uusaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. So understanding waan baratu san irratti qabullee xiqqaadha. Fedhiin kaka'umsi dirqama. Kaka'umsi baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni garaa lamaan kaka'umsa qabaachuu danda'a. Inni tokko wanti baratamu sun keessa isaa waan jiruuf fedhii keessa isaati yoo qabaatedha. Inni lammaffaan immoo maalinni yoo incentive wayii qabaate wanti baratamu sun badhaasa wayii yoo qabaate like that wantoota akkasii yoo qabaate motivate taana jechuudha. Akkasumallee nama wayii sodaannu yoo ta'e maatiin keenya nu dirqamsiisanii wanti akka barannu gaafa nu taasisan sababa sodaasaniif waan sana irratti motivate taana jechuudha. Inni kan biraa maturation. Maturation jechuun bilchina. Bilchinni maal irratti dhiibbaa qabaa? Barumsa irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Namni tokko qaamanis sammuudhaanis bilchaataa ta'uu qaba jechuudha. So bilchinni hin jiru taanaan learning ni cima. Which means like qaamaan daa'imman tokko wanta namoonni jajjabaan baratan barachuu hin danda'an jechuudha. Sababni isaas mature hin taane waan ta'eef. Health condition of the learner. Ammallee what health condition of the learner, which means fayyummaa nama sanii, namni sun fayyaa ta'uu qaba jechuudha. So physical psychological well-being of the learner kan jechuun immoo psychologically fayyaa ta'uu qaba. Ammallee namni suni anxiety like wantoota akkasii sanirraa stress faa wantoota sanirraa free yoo ta'e psychological well-being qaba jechuudha. So yeroo kana immoo namni kun salphaatti barachuu danda'a. Hin qabu ta'e immoo barnoonni learning difficult ta'a jechuudha. Good working conditions. Good working conditions jechuun haala yookaan environment barnoota saniif ta'u environment mijataa ta'e yoo qabaanne barumsa isaa salphaatti baranna. Gaafa hin taane ta'e immoo difficult ta'a jechuudha. Background experience dubarraa dandeettii hagamii qabna. Dubarraa experience waan barannu san irratti ni qabna. Inni sun baay'ee murteessaadha jechuudha. Experience san gaafa qaban connect waliin goone information duraan qabnuu fi haara sana waliin connect gooneet
waan san haara baranna jechuudha, waan haara san baran saniif. So length of the working period inni kunillee dhiibbaa qaba. Length of working period which means time nuti barannu ammami baay'ee dheeraa soo ta'e sammuun keenya ni dadhabaa hin qabatu, baay'ee gabaabduu soo ta'e informationii barbaannu sana guutuu isaan argannu waan ta'eef. Inni kan biraa massed and distributed learning. Inni kun immoo waan tokko si'uma tokko guutuusaa kan argachuuf yaaluu, kan barachuuf yaaluu yookaan immoo adda distributive gaafa inni immoo adda kukkunnee barachuuf yaaluu. Kana jechuun kitaaba chaaptarii 7 qabu haa jennu guyyuma tokkoon halkanuma tokkoon dubbisnee xumuruu yaaluu yookaan immoo maasdi gaafa ta'e. Distributive gaafa ta'e immoo addaan kukkunnee barachuuf yaaluu jechuudha. Chaaptarii tokko guyyaa torbatti fixuu which means chaaptarii tokko har'a chaaptarii tokko bor akkasitti distributive gaafa qabu. Distributive goonee dubbisuun kun barachuun kun maaliif nu fayyada? Informationii sun long memory keessatti save ta'ee akka yeroo dheeraaf turu nu taasisa. Maasdiin kun immoo yeroo gabaabduu keessatti informationii sana itti fayyadamuu dandeenya, garuu yeroo muraasa booda kan badu jechuudha. So factors affecting or influencing learning wantoota kana jechuudha. Isaan kun gaarii gaafa ta'an yookaan gaafa guutaman learningin baay'ee haala gaariidhaan barachuu dandeenya waan barannu sanii. Gaafa immoo hin taane dhiibbaa qabachuudha barnoota irratti. Motivationii, maturation, health condition isaan kun fulfill gaafa hin taane dhiibbaa guddaa qabu jechuudha negatively. Gaafa immoo fulfill ta'an positively akkasuma dhiibbaa qabu. So inni kan biraa immoo asitti principle of learning isaan kana ilaallee jirra. Akkasumallee characteristics of learning ilaallee jirra. Amma kallattumaan gara theorytti dabarra jechuudha. Theories of learning. Learning kana wal qabatee theoryuwwan akkamiitu jira kan jedhu gadi qabnee wajjin ilaalla jechuudha. So theories of learning attempt to explain the mechanism of behavior involved in the learning process. Generally, learning theories can be categorized as behavioral learning theory, cognitive learning theories, social learning theories. Barnoota yookaan learning wajjin wal qabatee theoryuwwan kana sadii ilaalla jechuudha. Behavioral learning theory kan jennu ni jiru, cognitive ni jiru, social learning ni jiru. So behavioral learning theory kana eegallu. Behaviorist learning theory. So behaviorist learning theories assumption isaanii learning is the product of the association between stimulus conditions and the response. Paartiin kun baay'ee murteessaadha. Qorumsa keessan irratti illee yeroo baay'ee gaaffii hedduutu dhufa. Paartii kana keessa sirriitti understand gochuudhaaf yaaladha. So amma danda'aminus gadi fageenyaan isin ibsuuf yaala. So jalqaba behavioristii kana chapter 1 keessatti yeroo ilaallu environmentiin behaviorii organizimii tokko irratti dhiibbaa geessisa jedhanii warra lafa kaa'aa turan jechuudha. So environmentiin behaviorii irratti dhiibbaa geessisa kan jedhan jechuudha. So as keessattis immoo learningin akkam jedhanii ibsu associationii stimulusii fi response jechuudha. Stimulus jechuun salphumatti ibsuudhaa fi wantoota taateewwan naannoo keenyatti ta'an wayii jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Stimulus conditions fi response kana jechuun taateen tokko ni jira, deebiin isaaf kennamu ni jira. Associationii yookaan hariiroo isaan gidduu jirutti uumamuun learningin kan taasifamudha jechuudha jedhanii lafa kaa'u jechuudha warri behavioristii. So stimulusiin taateedha inni fudhannu, response immoo deebii taatee saniif ta'u. So the learner has to do something or respond to a stimulus. Stimulus saniif deebii kennuu qaba for learning to occur. So learningin taasifamuudhaaf organizimichi yookaan namni tokko maal gochuu qaba? Stimulusii taate saniif
deebii kennuu qaba. Taateen tokko ni ta'a, deebiin isaaf deebi'uu qaba. Learningin uumamuudhaaf. Learner has to do something or respond to stimulus for learning to occur. Akkasumallee repetition of the stimulus response connection promotes learning. Repetition jechuun stimulusiin tokko ni ta'a, taateen tokko ni ta'a, deebiin isaaf ni kennama, taateen tokko ni ta'a, deebiin isaaf ni kennama. Isaa sun gaafa irra deddeebi'aa deeman repeat gaafa ta'aa deemu connectioniin isaan gidduu jiru cimaa deema jechuudha. Yeroo kana immoo inni kunis wanti tokko akka baratamuuf promote taasisa. Kana hubattan jedhee yaada. Stimulus response kun connection isaanii gaafuma akkuma cimaa deemu learningin keenyas baratamaa deema jechuudha. Sirriitti wanti barannu sun seeraan baratamaa deema jechuudha. Behavioral theories emphasize observable behavior. Amaloota mul'atu irratti xiyyeeffannoo isaanii isa kana chapter 1 keessatti illee ilaallee jirra. Seek laws to govern all organisms. Akkasumallee kaayyoo isaaniiyyuu maal ture? Amala organizimoota hundaaf bakka bu'uu qaba. Generalize ta'uu wayii lafa kaa'u ture. And provide explanation which focus on consequences. So the consequences that follow the response of the learner to stimulus can hinder or encourage learning. So consequences sun learning sana ni miidhaa yookaan encourage gochuu danda'a. Learning is verified through observation. Arguudhaan jechuudha learning kan verify gochuu dandeenyu, kan mirkaneessuu dandeenyu observation dhaan jechuudha. So behaviorist learning theory jalaa classical conditioning theory of learning kan jedhu wajjin laalla. So as jalatti inni kun kan hundaa'e founded by a Russian physiologist Ivan Pavlov. Biology school irraa yaadachuu dandeessu. Nama kanaan kan hundaa'e jechuudha. Ivan Pavlov. Nama Pavlov jedhamu kan hundaa'edha jechuudha. He studied the process of salivary secretion in dog. So experimentiin hojjete saree irratti. Innis sareen akkamitti saalivaa yookaan adeemsa sareen saalivaa yookaan gorora kan jennu sana dhangala'aa gorora sana itti secrete godhu jechuudha. Dhangalaasuu kan inni experimentiin hojjete. Learning of involuntary emotional or physiological responses kan jennu irratti hojjete, which means involuntary learning asitti. Fedhii keenya osoo hin taane fedhii keenya malee barnoota fedhii keenya malee involuntary dha. Akkasumallee stimulus conditions and the association here stimulus conditions and the associations of formed in the learning process. So experimentii Pavlov kana sirriitti gadi qabnee hojii laalla. Classical conditioning refers a learning situation in which a neutral or conditioned stimulus gradually gain the ability to elicit a response because of its former pairing with a natural or unconditioned stimulus. As keessatti haala learning situation akkamitti ibsanii akkamitti agarsiisanii neutral kan jennu responsii homayyuu kan hin qabaanne stimulusii yookaan taatee responsii homayyuu hin qabaanne garuu immoo kan responsii qabu stimulusii uumamaan responsii qabu wayii wajjin wal bira qabnee sana booda neutral kan ta'e sun eega baratameen booda garamitti kan deeme deebii yookaan responsii akka qabaatu kan taasise jechuudha. So as keessatti salphaatti hubachuudhaaf jalqaba stimulusii tokko jira uumamumaanuu responsii kan kennisiisu. Fakkeenya fuudii fudhanna jechuudha. Nyaata gaafa sareedhaaf dhiyaatu sareen gorora baasa. Inni kun stimulusii uumamaan responsii qaba. Gororri sun responsiidha. Stimulusii sun immoo unconditioned stimulusiidha jechuudha. Uumamumaanuu stimulusii sun responsii kenna.
Pavlov immoo maal godhee unconditioned stimulus yookaan uumamaan stimulusii response kennisiisuu sana wajjiniin stimulusii neutral ta'e tokko kan oomayyuu response hin qabaanne tokko isa wajjin pair godheet saree sana barsiisa jechuudha. Gaafa bilbila inni ijjisu bilbila sana sareen egaa baratee booda qowaa isaatti immoo neutral kan ta'e sun maal godhaa response yookaan sareen akka salivate godhu akka gorooru taasisa jechuudha. So in the experiment yaalii kana keessatti Pavlov identified 3 steps in the process of salivary conditioning which can be summarized as follows. So yaalii isaanii kana asitti ilaallaa. So asirra jira jechuudha dubbiin. Jalqaba irratti before conditioning kan jennu kana experiment before conditioning kana keessatti osoo hin baratamin jechuudha. Wanti tokko osoo hin baratamin jalqaba maaltu ture? Nyaanni ni jira, fuudhiidha. Responsiin sareen fuudhiidhaaf kennaa ture maalinni salivationidha jechuudha. Ni gorora gaafa nyaata arge kamiyyuu sareen ni gorora. As keessatti wanti isin hubachuu qabdan uumamumaan asitti wanti dabalame wanti jiru jechuudha. Kanaafiyyuu fuudhii kanaan unconditioned stimulus naturally response akka kennu taasisa sareen uumamumaan. Unconditioned response kun immoo deebii sareen nyaata san gaafa arguuf kennuuf which means salivationidha jechuudha. As keessatti ni gorore. So jalqaba irratti isa kana hubachuu qabdu. Before conditioning sareen gaafa nyaata argu ni gorore. Nyaanni sun unconditioned response dha. Unconditioned stimulus dha. Salivation sun immoo unconditioned response dha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo before conditioning yooma inni kunillee tuning fork bilbila jechuudha. Asitti bilbilli ni bilbilama duwwaasaa. Gaafa bilbilli bilbilamu sareen response oomayyuu hin kennu. Sababni isaas stimulusii sun neutral waan ta'eef neutral stimulusii sun bilbila gaafa bilbilli bilbilamu sareen deebii tokkoyyuu hin kennine. No conditioned response deebiin kenname hin jiru jechuudha. No salivation. So amma maal goona association dha jennee barnoonni association of stimulus response tenne. So isa sana amma immoo bilbilichi neutral ture, foodiin immoo stimulusii ture, unconditioned stimulusii ture, bilbilli immoo neutral stimulusii ture. So isaan sana walitti pair goona. Bilbilaa fi foodii si'a tokko sareedhaaf dhiyeessu jechuudha. So gaafa nyaata finnuuf bilbila jechuudha. Yeroo kana sareen unconditioned response kenna salivation jechuudha. Which means sababa foodiin jiruuf unconditioned response kenna asitti tokkoffaa irratti kennaa ture sana jechuudha. So ni bilbila nyaata kenninaaf, ni bilbila nyaata kenninaaf. Yeroo kana maalinni bilbilli nyaata wajjiniin pair ta'ee associate ta'ee sareen kun akka baratu taasifamaa jira jechuudha. Afuraffaa irratti gaafa dhufne egaa barateen booda bilbila barateera jechuudha. Sareen kun egaa barateen booda gaafa nyaata biraa dhiyeessinetti bilbila qofa gaafa bilbillu maal ta'a? Deebii kenna jechuudha. Deebiin inni kennu kun conditioned response dha. Egaa barateen booda waan kenneef jechuudha. Deebii conditioned response dha. Kanarraa adda jechuudha. Asitti unconditioned ture kan stimulusii natural ta'e saniif kennamaa ture. Garuu asitti immoo egaa barateen booda conditioned stimulusiin bilbila jechuudha. Asitti bilbilli neutral stimulusii ture sun neutral irraa gara mitti dhufe gara conditioned stimulusii ta'e. Conditioned stimulusiin baratame kun immoo maal ta'e? Conditioned response akka kennamuuf taasifame jechuudha. Sababni isaas sareen bilbila yeroo mara bilbilee nyaata waan kenninuuf kennaafi turre bilbilli sun gaafa bilbilamu nyaanni waan dhufu waan itti fakkaatuuf ni gorora jechuudha. Nyaata waan yaadatuuf. So isa kana bifa kanaanii sirriitti akkasii galuu qabu. Fanirra deddeebi'aa jira. Paartii kana sirriitti hubachuu qabdu. So si'a tokko salphiseen irra isin deebi'a. Jalqaba stimulusiin ni jira, response ni jira. Stimulusiin uumamaan deebii kennu wayii ni jira. Inni sunis nyaata. Deebiin isaaf kennamu sun immoo response sun unconditioned response dha, salivation dha. So natural stimulus sun unconditioned stimulus dha. Qabachuu qabdu. Deebiin unconditioned stimulus dhaaf kennamu immoo unconditioned response dha. Kun so dhumeera asitti inni kan biraa before conditioning ammallee
bilbila gaafa bilbillu deebiin tokkoyyuu hin kennamu jechuudha. No responsidha. Sababni isaas bilbilichi niwutiraal istimulasii waan tureef sana booda bilbilaa fi unconditioned istimulasii sana associate goone jechuudha. Walitti finnee gaafa dhiyeessinu sareen ammallee unconditioned response kennaa. Finally egaa barateen booda bilbila qofa gaafa bilbillu maaltu ta'a? Bilbilichi sun amma conditioned stimulus ta'e jechuudha. Gaafa bilbillu sareen bilbila saniif deebii kennaa salivate godhe jechuudha. Asitti wanni isin hubachuu qabdan jalqaba bilbilli niwutiraali ture garuu immoo fuudhii wajjin associate ta'ee ni baratame. Egaa baratameen booda bilbila sanii qofaatti deebiin kennama jechuudha. So that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped. Soon, the sound alone made the dog drool. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. So asitti ammoo before conditioning jalqaba laalle ture sana summarize goona. Before conditioning kan jennu natural stimulus dha jechuudha. Inni neutral stimulus jechuudha beelidha. Beeliin deebii tokkoyyuu hin qabu ture. Unconditioned stimulus immoo food dha jechuudha. Inni immoo uumamaan deebii akkamii qaba? Unconditioned response qaba. Innis salivation dha. Yeroo during conditioning immoo yeroo baratamaa jirutti wanti sun maaltu ture? Neutral stimulus beelii fi unconditioned stimulus yookaan foodiin walitti pair ta'anii associate ta'anii deebii salivation yookaan unconditioned response akka kennamu taasisan jechuudha. Asitti wanni isin hubachuu qabdan unconditioned stimulus dhaaf unconditioned response kennamaa ture. Gaafa immoo isaan ammas walitti pair ta'anis unconditioned response tu kennamaa jira jechuudha. So asittis unconditioned response tu kenname unconditioned stimulus dhaa fi finally gaafa baratameen booda immoo qofaa isaatti bilbilli conditioned response ergate jechuudha. Conditioned stimulus bilbilichi beeliin kun conditioned response salivation argate. Elements of classical conditioning jechuudha. So unconditioned stimulus kuni natural stimulus akka ta'e ilaalee jira already. So any event that elicits a natural response prior to conditioning in the above case meat is or food or meat is unconditioned stimulus dha jechuudha. Fakkeenya jalqaba irratti nyaata san food yookaan meat san jechuudha. Akka salivationiin uumamu kan taasise. Inni kun automatically before conditioning took place. Osoo hin baratamin inni kun uumamumaan saree sun akka goronu taasisanii unconditioned response immoo deebii unconditioned stimulus kanaaf kennamudha. So innichis immoo gorora san jechuudha. Response of natural unconditioned stimulus the dog's salivation jechuudha. So inni kan biraa conditioned stimulus dha jechuudha. Isas ilaallee jira. Conditioned stimulus kun immoo bilbilli sun neutraalii kan ture sun egaa baratameen booda conditioned stimulus or stimulus baratame ta'ee conditioned stimulus is previously neutral ture that acquired the power to elicit a response when it is associated with unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus wajjin associate sababa ta'eef deebii akka isaaf kennamu ta'e jechuudha. Power argate. So deebiin isaa kennames manni salivate godhe jechuudha. Sareen qofaa isaatti gaafa bilbilamu. Bell is conditioned stimulus since it later became capable to make dog to salivate. Sareen sun akka gororuu taasise jechuudha. So inni kan biraa conditioned response immoo deebii stimulus baratame saniif kenname jechuudha.
Bilbila san ni barate sareen sana booda deebiin isaa kenne ni goroodha jechuudha. So is learned response amma asitti ilaala. Learn garuu immoo unconditioned stimulus bira gaafa dhaqne deebiin isaaf kennamu automatically kan hin baratamnedha. Asitti garuu kan baratame, achitti kan hin baratamne. To sound the bell in the absence of meat. Inni asitti nyaata malee egaa barateen booda bilbilli gaafa bilbilamu deebiin kenne jechuudha sareen. So shortly jalqabayyuu ibsine waan ta'eef amma immoo principles ilaallaa. Principles of classical conditioning kan jennu acquisition kan jedhu ni jira. It's the process in which a conditioned stimulus gradually acquires the capacity to elicit a conditioned response as the result of repeated pairing with unconditioned stimulus. It also refers to initial learning of the conditioned stimulus gain power over the unconditioned stimulus to produce conditioning. Inni kun salphumatti maal jechuu barbaade adeemsa wanti neutral stimulus ture sun unconditioned stimulus wajjin pair ta'uudhaan powerii response argachuu irra geessan jechuudha. Response unconditioned stimulus idhaaf kennamaa ture san argate jechuudha. Adeemsa sanii acquisition jechuun. So inni lammaffaa principle of association. Association kun immoo states that stimulus and the response become connected if they occur close together in time and space, which means akkuma stimulus fi response sun walitti dhiyeenya yeroodhaa fi spaceedhaan walitti dhiyeenya qaban connection isaanii cima jechuudha. Principle of association kana keessatti inni kan biraa extinction kan jedhudha. So extinction kana keessatti it refers to the decline of conditioned response in absence of unconditioned response. It is actually inhibition of the conditioned response rather than elimination of it. Asitti ammas wanni hubachuu qabnu extinction gaafa jennu conditioned response kun kan baratamedha jechuudha. Bilbilamu saninni gaafa bilbilamu sareen ni gorora. Garuu walitti fufiinsaan callisneetuma bilbilaa nyaannichi hin dhufuuf saree wanti inni expect gochaa ture gaafa bilbilamu nyaanni akka dhufaa fi jirutti waan yaadeef gororaa ture. Garuu amma bilbilaa nyaanni hin dhiyaatuuf ni bilbilaa nyaanni hin dhiyaatuuf yeroo kana maaltu ta'a jechuudha. Sareen kun adda kuta jechuudha. Gororuu sana isaa deemet adda kuta callisnee continuously bilbila gaafa bilbilu. So inni kun maal agarsiisa? Extinction agarsiisa. Kana jechuun conditioned response kun badee jira jechuu miti. Eliminate ta'e osoo hin taane yeroodhaaf kan adda citeedha. So deebi'ee dhufaa sitti argina jechuudha. Spontaneous recovery refers to the reappearance of conditioned response after a rest pause, which means amma walitti fufiinsa gaafa bilbilu adda cite jechuudha. Garuu dagachisni amma immoo bireekii kenninee fi yookaan guyyaa tokko booda yookaan sa'aatii ammatee bireekii booda deebinee amma osoo bilbillee deebi'ee nu gorora jechuudha. Spontaneous recovery jechuudha. Inni sun kan adda cite sun ammallee deebi'ee akka response conditioned response kennu ta'a. Stimulus generalization waan jedhamu jira ammas inni immoo maal agarsiisaa? It refers to the tendency to react or respond to stimuli that are different from but somewhat similar a conditioned stimulus. Amma bilbila wantoota sagalee bilbilaa sanii wal fakkaata qabaniif generalize gochuu jechuudha. Which means dursa bilbila gosa ta'e wayii bilbilaa turre garuu amma immoo sagalee bilbila isa fakkaatu gaafa dhageessareessu ammas gororaa jira jechuudha. Waan itti jalaa wal fakkaateef bilbilisa waan itti fakkaateef sagalee balbalaa irraa ta'uu danda'a, balballee waname ta'uu danda'a. Sagalee sun kan bilbila duraan bilbilamaa ture wajjin gaafa itti wal jalaa fakkaate ammallee ni gorora jechuudha. Inni kun stimulus generalizationidha. Inni kan biraa stimulus discrimination ni jira. Stimulus discrimination immoo refers to the learning ability to distinguish between conditioned stimulus and other similar but irrelevant stimuli that do not signal conditioned stimulus. It is responding to conditioned stimulus but not other similar stimuli. Amma immoo sagalee gaafa adda baasuu danda'e. Bilbila
dursa bilbilamaa ture san qofaaf deebii gaafa kennee gorore maal jennaa stimulus discrimination sagaleewwan biroo isa fakkaatu adda baasee gaafa hubate jechuudha. So fakkeenya tokko fudhannee wajjin laallaa sirriitti ifa sanii taa'ee yaada kana booda suppose as jirraa a 1-year-old child is playing with a toy near an electrical outlet. He sticks part of the toy into the outlet. He gets shocked, becomes frightened, and begins to cry. For several days after that experience, he shows fear when his mother gives him the toy and he refuses to play with it. What are the unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, conditioned response? So shaawoon diagram jira association into 3 stages of process. Kanaafiyyuu wantoota kana sirriitti ibsinee jirra. So daa'imti waggaa tokkoo salphaatti ibsuuf maaliin taphachaa jira? Ashangulliitii kan jennu kana akkasiniif galuufi ashangulliitiidhaan naannoo electric outlet jiru wayiitti taphachaa jira. Electric outlet jechuun mana keessaa ibsaa bakka waan akka sokkeetti wayii keenyan dee'amu san ta'uu danda'a. Waan akkasiisan jechuudha. So ibsaa baatee jirtu wayii naannoo sanatti taphachaa jira jechuudha. So he sticks part of the toy into the outlet. Amma maal godhee ashangulliiti isaa sana sokkeetti sanitti tasa buuse jechuudha. So ni tuqeen yeroo kana ibsaan ni qabe jechuudha, shookdi ta'e. Yeroo sana booda frightened ni sodaate and begins to cry boo'ee galee jechuudha. So for several days after that experience, wannicha sana experience erga godhee booda egaa wanni kun isa mudatee booda daa'imti kun gaafa haati isaa ashangulliititti sanitti kennitu ni dida jechuudha. Ammas maal godha? Taphachuu ni dida, ni bu'aa. So ni sodaata jechuudha. So as keessatti unconditioned stimulus maa inni? Unconditioned response. Kanaafiyyuu amma electric shocking maa inni? Electric shocking unconditioned stimulus dha jechuudha. Uumamumaan yookaan naachuraalii ibsaas waan isa qabeef deebii akka daa'imti sun kennu taasifame jechuudha. Deebiin daa'imni electric shockii saniif kenne immoo maal inni? Ni sodaate, ni boo'e. So cry faa jechuudha. Cry fi feariin maal ta'uu? Unconditioned response dha jechuudha. Fear and cry. Amma immoo maaltu baratame isa wajjin? Conditioned stimulus. Yeroo kana wanti inni barate tooyi ashangulliitii kana jechuudha. Ashangulliitii sun electric shock isa faana waan tureef yeroo sana gaafa ashangulliitii argu mara daa'imti kun ni sodaata yookaan ni bu'a. Tooyidha jechuudha asitti. Ni bu'ee ashangulliitiitti jechuudha conditioned stimulus. Conditioned response immoo ashangulliitii kanaaf gaafa haati isaa guyyoota booda ashangulliitiitti itti kennitu taphachuu didee bu'a jechuudha sodaatee daa'imti kun. Maaliin ammas conditioned response? Fiirii fi kiraayidha jechuudha. So bifa kanaan ibsamaa Pavlov experimentiin bifa kanaan amma dandeenyu ibsinee jirra. Wanta isiniin galle koomentii jalattis gaafachuu dandeessu. Paartii kana sirriitti qabachuu qabdu irra deddeebi'aa shaakalaadha. So barnoota keenya irraa asumarratti xumurraa paartii lammaffaa qabannee walitti deebinaa agarsiisanitti nagaan nuuf turaadha. So viidiyoo kana like godhaa, share godhaa. Channel Afaaraa Hawwataa subscribe godhadhaadha. Wantoota gaafii isinitti ta'e akkasumas immoo koomentii sekshinii jalatti nu barreessadha. So goodbye.